Ashamaa harka fuunee daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo kan daawwachaa jirtan Hararii Broadcasting Network irraa sagantaa killa bohaartii isin bira gahuudha. Yeroon geesse ammoo sagantaan miiroo fi kurfiisii walitti qindeeffattee isin biraan gahachuudhaaf taakka jettee jalqabdeeti kan jirtu. Wanni isin irraa eegamu yoo jiraate filannaa keessan kan jalqabaa nu godhattanii nu hordofuudha. Arraafis egaa akkuma torban beellamanii isin wajjin gargar baanetti gaaffilee garagaraa qabanne gama magaalaa Harar keessattuu naannawa Asmaaddiin Barritti argamna. Shawaa Barrii jechuudha. Dargaggootan garagaraa keessattuu Abaadir Plaazaa fi Nur Plaazaa gidduutti deddeebi'uudhaan suuraa ka'aa jiran iddoo kanatti ammoo haara galfachaa jiran kan garagaraa kan haasofsiisnu ta'a. Isinis mana keessan teessanii filannaa keessan kan jalqabaa Hararii Broadcasting Network godhatanii hamma maayyitti akka nu waliin turtan isin affeerra. Arraaf gaafilee maal fa'aa harkaa qabdan tan jettuuf ammoo kallattiidhaan gahuma gaafichaattiin achi isin dabarsa. Gaafiin asaa keenya irratti gaafii nuti asirraa gaafannu mana keessan teessanii walitti himtanii deebisaalee garagaraa qabaachuu danda'a. Nuti asii ni gaafanna isin ammoo mana keessan teessanii iddoo irraan hordofaa jirtan maratti walitti himaa kan nu waliin turtan isin affeerraa ammaas irra deebi'uudhaan nu faana tura bashannana gaarii. Maqaan kiyya Jaafar Kadir Mahammadin jedhama. Muraad Hassanin jedhama. Tachaas Kadir. Magarsaa. Maqaa kiyya Tinasriin jedhama. Tinasaatiin jedhama. Maqaa kiyya Ahmaddin Yusuf Ali jedhama. Gaaffiin jalqaba irratti qabannee gadi baane ruuza kiiloo 100 fi sibiila kiiloo 100 kamtu caala? Ruuza kiiloo 100 takkaa fi sibiila kiiloo 100. sibiila caala. Sibiila caala. Sibiila caala. Maaliif jennaan wanni kun kiiloon isaa walqixa sibiilli kun keessatti irra ulfaachuun tolu na fakkaata. Sibiilli kun xiqqoo irra ulfaatina wayitii qabu na fakkaata. Saniif sibiiluma irra ulfaata. Sibiiluma jenna? Sibiiluma jenna. Sibiiluma irra ulfaata natti fakkaata garuu sibiiluma irra ulfaata. Wanni kun garuu gizee kiiloon isaa walqixaadha. Kilo dibba isaan lachuu. Dibba? Yoo di sibiiluma irra ulfaata. Sibiila kiiloo 100 takka. Sibiila kiiloo 100 takka. Sibiila? Maaliif? Waan faayidaa guddaa qabuuf. Faayidaa waan qabaateef. Ruuzarra faayidaa qaba? Ruuzarra sibiila faayidaa qaba? Ruuzuma irra qaba. Ruuza waan namni ittiin jiraatu jechi. Ruuzuma caala? Ruuzuma caala waan namni ittiin jiraatuuf kan taateef. Sibiilinis waan hedduu guddaa takka waan faayidaa qabuuf isaan lachuutu nama qabanii ammoo ruuzumatu irra waan iddoo jireenyaatiif yeroo tattamatti nama fayyada jechuudha. Kanaafuu? Ruuzumatu irra nama fayyada. Isinin jalata jireenya keenyaatti. Fardiidhaan miti. Ruuza kiiloo 100 fi sibiila kiiloo 100. Kamtu caala? ruuza. Ruuza? Ruuza caala? Maaliif? Kamtu caaleetti? Sibiila. Sibiila? Sibiilatu caala? Yaalimi. Ruuza kiiloo 100 fi sibiila kiiloo 100. Kamtu caala lameen irraa? Ay sibiiluma. Sibiila. Sibiiluma jenna? Sibiiluma caala. Sibiiluma caala. Sibiiluma caala? Maaliif? Sibiilli waan bishaan hedduu qabu jecha. Obboleessa biyyeetis. Saniif caalee jechuudha. Obboleessa biyyee waan ta'eef? Sibiila caalaga. Ulfina haa qabuuf jecha sibiila ulfina haa qabuuf jecha sanii caala. Sanii caala. Sibiila caala? Sibiila caala. Kiiluma dhibbaa siin jeela. Lachuun dhibbaa dhagiin haa ulfaatu sibiila ame sanii fi sibiila ulfita. Sibiila kiiloo ulfaata? Ulfaata gin kiiloo isaa gin walqitu. Walqituma kiiloo isaa. Kanaafuu? Walqixatti hin deemne. Walqixa. Kiiluma miizaanamaa ame sanii jecha walqitu. Walqixa. Kiiloo takkaa misaal hojjetu Dibba. dibba waan ta'eef
Runi irra guddaa miti, sibiilli irra guddaa miti. Wal qixa jechuudha. Wal qixa. Kiiloo takka takkaami? Wal qixa ta'a. Kiiloo takkaami? dhibba kiiloon isaanii Wal qixa ta'a. garuu sibiilaa fi ruuzaan jedhe. Sibiila fi ta'us kiiloo takka takka wal qixa ta'a. Wal qixa. Wal qixa ta'e. Yaalimee. Wal qixa. Wal qixa. Gaaffiin itti aansinee qabannee gadi baane gabaajee afaan Ingilizii rip jechuun maal jechuudha? Rip jechuun ripi resti erriin resti ayin ayin important Harriinu. erriin tokko bar ripiidha parsanii piin parsanidha erriin reessidha piin parsanidha Parsanidha. erriin reessidha ayin importantidha piin parsanidha resti importanti parsan Miirra dadeemi. resti importanti parsan Maal jechuudha? boqonnaa nama tokko boqonnaa Boqonnaadha. rest jechuun boqochuudha important jechuun waan barbaachisaadha Yaa'ii. akka yaada kiyyaatti parsan jechuun onilee jechuudha akka nama takka jechuudha rest important parsan Rip jechuun kana wanta sifa bifaan beeknu fakkaata. Beeknu bifaan. Yaali yaa. Maal si fakkaatanii obbo yaadu? Rip jechuudha. Bifaan beeknu hin beeknu malee. Yaali yaa. Sagalee furduu yaali. Rakkoon qabu. Mali beekadhu jijjiiri. Rip. Jijjiiru? Afaan Oromoo fa'i jijjiiri. Afaan Oromoo jijjiiru? Afaan Oromoo jijjiiri. Afaan Oromootti dhaabni. Rippii kana afaan Oromootti natti himi. Rip kan afaan Oromootti. Rip, right, ang. Deebisu fi deebisu. Yaali. Right. Mee gaaffii deebisu aja. Rip jechuun maal jechuudha? Gabaajee rip afaan Ingilizii. Re- I Ripicha. P. Rip. Rip. Gabaajin isaa erra erri. Erri bicha gabaajin isaa. Arribichaadha. Gabaajin ripi moo Qubee sadii ni jira. Rip. Ri- Adda facaasinaa hin. erri I P. Rip. erri I P. Maal jechuudha mee afaan Oromootti naa hin? Afaan Oromootti naa hin. Awarootii katan biyo. Eshi. Mee yaali? Kiiloo dhibbaan jee saallachuu. Dibba. Ay sibiilo maqaan. Gabaajee afaan Ingilizii rip maal jechuudha? Du'a. Du'a mee akkamitti? Mee akkamitti? Gabaajee isaa addanaa facaasine. Rip. Duudha rip jechuudha. Du'e jechuudha. Mee akkamitti? Akkamitti du'e? Gabaayee isaa takka takkatti moo Eewwaa. takka takkatti hin beeku garuu. ሪፕ ችግር የለውም ነው ሪፕ ኮንፊደንስ አለኝ ሪፕ ማለት ኮንፊደንስ ነው መሰለኝ ሪፒን አር አይፒ ጀቴ ሀዘን ነው ሪፕ ላይ ነው ሪፒ ሀዘን ነው እሺ ገደጃኔ ሪፕ ማለት ሀዘን ማለት ነው Kana ani barnoota illee kutaa sadiittiin baradhe Ingilizii danda'u. Rest in peace namni tokko hogguu boqatee maal jechuun si fakkaatame rest in peace hogguu jennu maal jechuun hayya Hoggaa boqotee addunyaarra. Egaa
Abaluu keenya rabbi nama taa'uu dhufi. Addunyaa irra nu biraa deeme. Nutis boroo kana keenya sanuma. Allah irrahmoo jennaan keenyatti. Gaaffiin sadaffaa irratti qabannee gadi baan isinis mana keessan teessanii akka irratti hirmaattaniif isin affeera. Umriin abbaa Abdii 55 kan Abdii ammoo 65 kun akkamitti ta'e? Abdiin umriin isaa? Abdiin 65. 65. Abbaan Abdii 55 akkamitti ta'e? Hin ta'u. Abbaan isaa irra guddaa. Abbaan isaa 65 ta'uu qaba. Ilmi isaa 55 ta'uu qaba. 65. Waan bakka biraa jiraateef. Waan ilmi isaa san naannoo biraa jiraateef. Naannoo biraa giseen jiru Itoophiyaan alafaa bakka biraa jiraatee namni umriin isaa adda adda ta'a. Maaliif jireenya nama salaabitti tokko qaamaan guddata tokko umriin isaa xiqqaa ta'a. Yeroo laallu amma waan abdiin bakka biraa jiraateef umriin abbaan isaa xiqqoo ta'e. Umriin jijjiirama garuu. Yaalime? Abdiin 65 abbaan isaa? Abbaan Abdii 55. 55. Bakkuma bakka biraa jiraateef. Garuu Ilaaltu? Bira dabru? bira dabre. Eessi. Abbaan Abdii umriin isaa 55, Abdiin 65. Maaliif ta'e kun? Abbaan Abdii 55. Abdiin 65. Maaliif ta'e kun? kun waan umrii isaaniitti jechuudha. Umriin isaanii Abdiin 65, abbaan Abdii immoo 55. Maaliif ta'e kun? Abbaan Abdii waan ta'amuuf qabuuf. Waan ta'uu qabu? Maaliif ta'e hin jedha. Akkamitti ta'a? Abbaan 55, ilmi 65. Akkamitti ta'e kun? Akkamitti wanni kana kun uumamuu danda'a jettee yaadda? Ayyee ni uumamu. Abbaan 65 ta'a malee ilma booda jira malee abbaan dura jiraachuu ni danda'a. Santu gaaffii natti eetiin si gaafachuu jira. Sun sirriin ta'u. Abbuma abdiitiitu umriidhaan dura jiraachuu danda'a malee kun waan sirrii ta'uu hin qabu. Abbaan abdii irraa ol ta'uu qaba. Abdiin irraa gadi ta'uu yoo ta'e yoo 55 ta'e illee abbaan irraa ol ta'uu danda'uu qaba malee ilmoon irraa gadi qaba. Hin ta'u. Taheetiin si gaafadhee maaliif ta'e? Waan ta'amuu qabuuf. Isaan dura uumame jechuudha. Isa kanaatu itti dhalatee miti. Abdiin abbaa booda dhalatee isaan umriin isaa irraa ol kutuu ni dandeessi. Waan kutuu hin dandeenyeef. Kanaaf gaaffii nattaatee bara. Tanumaafuu abbuma abdiititti umriin irraa olii ta'uu danda'a. Malee Ta'uu hin danda'a. Abbaan isaa umriin isaa? 55. Ilmi 65. Maaliif ta'e? Maali abbaan enggak yuk deebisuu beekota kana. Ayyaa akkam yaali haa? Ilmi 65 abbaan 55. ilmi akkamitti abbaa guddachuu danda'a? Ilma san abbaa dhaleemi? Akkamitti umrii isaa isa ta'uu danda'a? Ta'eetiin si gaafadhee bar maaliif ta'ee? Bitaa naggallaanii si gaafachuu jira bar. Waa hin taane. Waa hin taane. Ta'uu qabu. Tahee mee naa yaali gaa? Tahee naa yaali ati? Ayyaa kun ta'uu qabu. Abbaan isaa meeqa? 55. 55. Mucaa isaa 65. 65. Duboo 20tti dhale jechuudha gaa. Mata 20 isaatti dhale jechuudha gaa. Naa galee dhaabbu. Mucaa isaa 65. Haaya. Abbaanoo? 55. 55. Hai meeqarra dhale? Hin ta'u gaa kana. Abbaan meeqa amata 10 dhale? Amata 10 dhale? Yaali. Akkas taate gaa. Amata 15 dhale gaa akkas taanaan amata 15 isaatti dhale. Isa amata 15 dhale? Akkas taate gaa akkas taanaan. Yaali mee yaali. Isaabatu waan hedduu miti. Abbaan Abdii? 55 umriin isaa.
Anu jaatamii shani. Anu jaatamii shani. Ati 65? Eh. Ayyee abbaan kee 55. Kun maaliif ta'e? Bakka umrii isaa rabbi achirra muree jechuudha. Malee ilma namaati miti. Achumarra dhaabbadhu jeen jechuudha. Akkamiin dhaabbatu jee rabbiin. Kamitti ta'e? Abdiin mee 55? Abdiin 65. Abbaan 55. 55 umriin isaanii. Maaliif ta'e kun? Abbaan waan dafee du'eefi. Ribute ya abbaan. Yaali mee? Yaali. Abdiin 65, abbaan 55. Yaa. Ni du'e beektu akkam jechuudha mee akkamitti? Abbaan umrii 55tti du'e. Abdiin ammoo 65tti du'e yoo tanaaf caale. Sinee qabannee gadi baane gaafii ashaaraa magariisaa wajjin wal qabattuudha. Ashaaraan magariisni kan barana abdii haa dhaabnuun akka naannoo teenyaatti habbaa meeqa dhaabuudhaaf karoorfame? Akkammaa karoorfame? Dhiyeenyatti dhaabame mi? Dhiyeenya dhaabamee ture asharaa magariisaa dachee teenya hawwisu nuyi waan jiru magaalaa harkana gaara mul'ata adeemamee ture. Hangiitti ilmaamamee parsantaadha. Lakkoo isaa. Hanga kuma akka guutuu biyyaatti fakkeenyaaf miliyoona 800 karoorfamee dhaabame. Aduu takkatti jechuudha. Akka naannoo teenyaatti meeqa karoorfamee dhaabame? kuma 20. Kuma 20. Kuma 20. Kuma 20 isa dhaabame. Akka naannoo irratti gaara mul'ataaf dhaabamee ture. Kallaaleetti naannoo gaara mul'ata. Naannoo Harariitu gaara mul'ataatti dhaabame. Gaarri mul'ataa huneessa. Gaarri mul'ataa gamana. Gamana. Gamana? Gaara mul'ataa moo gaara haakim? Gaara haakim sorry. Akka naannoo Harariitti biqiltuu miliyoona takka. Miliyoona takka. Yaaltii jirti. Yaatti. Akkas na fakkaata. Miliyoona takka. Eessatti dhaaban biqiltuun kun? Biqiltuun tun iddoo adda addaa gaaraa fi iddoolee kanneen kunuunfaman kana hundatti dhaabamaa jira. Yeroo amlee tana yeroo hundi ni dhaabama jechuun. Ammatu yeroo tana biqiltuu bakka ifaaf ni eeyyamama. Yeroo tana yeroo biqiltummaan tun dhaabamtu akkuma hundeeffamaa toora biyyi kennatti faayidaan yeroo takkii tana biqiltuu yeroo takkii tana dhaabamaa jirti. Qajeelfama muummichi ministeeraa kan kennatti kanumaan dhaabamaa yeroo hunda hamlee tana gaggeeffama biqiltoonni. Ati dhaabde? Dhaabe. Dhugatti? Dhugatti kalee fi dhangaddaan dhaabe firii 500 dhaabe. Saa kophaa kiyyatti saa jedhura ganama saa 3 bobba'ee jechuudha. Dhaabee booltii dureen qotamtee jirti. Boolla san itti deddeebisnee bakka aksi galee jechuudha kalee. Yani zaman bir var. Nizam ne? Zaman bir var. Nizam bir şey nizamini. Indageenye. Indageenye. Hangana dhaabne jechuun indageenye. Angara dagi apa kahten kah lagu merah. Saya indageenye. Sana mana timah? Hah? Mana geessan naim? Amor godoka. Oh diga. Ati dhaabde? Dabne. Dab. Maaliif? Gana lagu. Hai daa'imman hundi bahanii dhaabaa turanii Gana mun duyen dabare. akkasii ni dhaabdagaa meeqa dhaabuudhaaf karoorfatte? Ogummaanii biyaa ogummaan dhaqatanii biyaa ogummaan cireen gaa murteessa. Naannoo eenyuun? Yee naannoo Hararitti. Akka biyyaan meeqa dhaabe? Miliyoona 800. 800. Akka naannoo teenyaatti. Miliyoona takka. Takka. Dhiyaatee jirta. Ati meeqa dhaabde guyyaa sana? Meeqa dhaabde? Hin dhaabne. Maaliif? Maaliif?
Damne. Aanaa kan miti. Aanaa kan. Ana rama. Oromiyaadha. Akka Oromiyaatti biqiltuu meeqatu dhaabame? Koromiyatti. Ayin bene wallahi. Biqiltuu kuma qabu. Kuwan qabu. Karoora keenya oliidha dhaabame. 800 miliyoon no. Akka biyyaatti. Akka biyyaatti. Akka naannoo teenyattis kaqqadaachin balaay no. Karoora keenya oliidha dhaabame. Meeqa karoora keenya meeqa ture? Karoora keenya moo akkasuma ture. Akka biyyaa ture. Akka biyyaa 800 miliyoona kuma dhibba. Akkas ture. Kuma 800 ture. Miliyoona 800 ture. Kanim kuma miliyoona takka mitaati. Gakhiyatti miliyoona caalti. Ayyee meeqa dhaabdan kana kan taasisan? Akka mataa keenyatti firii miliyoona takkaa fi kan. Akka mataa keetitti? Dhaabdee? Miliyoona dhaabdee? Hordofne. Maayirratti gaafii suuraati qabna. Suuraan kun kan artistii eenyuuti? Ibrahim Baadiyaa. Ibrahim Baadiyaa. Adam Haroon. Ibrahim. Ayyaantu imaltu. Yaa shimbira barartu. Angalata naate jalalle toot. Sirbiun. Adam Haroon. Adam Haroon. Adam Haroon. Adam Harooni? Shimbira ayyaantu moo? Shimbira ayyaantu imaltu waaqarra barartu. Angalata naate jalalle tooti. Agutti dhaamsa qoonaak. Dhageessee harku baate. Ibrahim Baadiyyaati. Ibrahim Baadiyyaati. Siifi nima himayyoo sii galtee badiicha jettee kanaatiin deddeeytu nuti yaananii maati waan hin caaltu. Duboo eenyunni? Ibrahim Baadiyyaati. Suuraa isa jijjiiru? Akkasii garuu akka Ibrahim Baadiyyaa ma Adam Haroon? Adam Haroon. Exactly Adam Haroon. Aboo siinii dhagaa yoo beeku baate. Siinidha. Garuu numan beeka sirba isaa illee geeffadhaa min jaaladha bira. Haa sirba isaa qaceellutti irraa naa weellisi. Sirba isaa haadha tolee naasaa beenti ya jaalallee dhaadha ireentiyyaa. Nawa halle. Sirbi isaa itala dhugaa dhugu sirbi isaa natti tola dhugaa. Gaafa baadiyyaa yoo liqee dhageeffachaa ture. Adam Haroon Qadiirasa. Adam. Doona fakkaata. Adam Haroon. Suuraa isaas jijjiiru? Mee jira. Adam. Adam. Adam Haroon? Qadir. 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 Qadir eenyu? Adar Said. Qadir Said. Mee wallee isaa irraa naa weellisi. Yaa shimbira ayyaantu imartu waaqar marartu angalata naate lalletooti fagootti dhaamsa koo naagayi shimbira too dhaamsa koo fagootti dhaamsa koo naagayi. Artistiin kun eenyu jaaniin? Yaa shimbira ayyaantu imaltu qilleensa irra barartu wangalata naatay jaalallee tooti. Kana maqaan beewan. Mee ati? Intu uffatiin baadiyyaa. Angana beenya artista ada beewan. Ansar bedun dage bedun. Waan baadiyyaan taate caqasisiifin hima. Hima yoo sii galtee baadiyyicha jettee Beenye doytoytu. Kana beenya. Beeku? Beenya. Yaalime. Ira cara muuziqaan dage bedun. Beewan. Beewan.
Kan baadiyyaattis namaan tuffatin baadiyyaanis biyyumaa. Shimbira ayyaantu imaltu qilleensarra barartu waan galatanaa ta'e jaalallee tootiin. Hin beekne wallaahi. Hin beekne. No hodhaate. No hodhaate. Nu gobanaa moo? Baadiyyaattis nama hin tuffatin baadiyyaanis biyyumaa. Dhagee. Gilin beeku sirbisaa dhiifama naa godhe naa jijjiira kabira. Suuraa isaas jijjiiruu meeqa? Sabira. Kabiraan qabdu kabira. Shimbira ayyaantu imaltu qilleensarra barartu waan galatanaa ta'e jaalallee tootiin. Dhagayu malee hin beeku. Kuni Adamaru ni fakkaata. Baadiyyaattis nama Adamaru. hin tuffatin baadiyyaanis biyyumaa. Adamaru ni. Shimbira imaltu Adamaru ni. qilleensarra barartu Naam. waan galatanaa ta'e. Sa. Mee yaali Adamaru ni miti. Adamaru ni miti. Yaali. Ah. Khadir Said. Mee sirba sarara na yaadachiise. Khadir Said. Sirba sarara na yaadachiise. Sirba isaa kana ani warra diiwaan taane jecha hin hordofu. sagantaa tan interview dhugaan inni hordofaa TV irra likitti ilaalaa ture garuu har'a carraa harkachuu waan namni gaddu kan gammati irratti hirmaachuu qoyyaaf inaa kana caalaa gaafaan viidiyoo tiyya akkatti ilaalu hedduu takka dhagatala maaliif carraa biraallee ganaan hodhee waan gaafii jiruura qophaa'ee akkan dhiyaaddu abdiin qaba dargaggoota hedduu qiyyaatiif hambaalee seenaa yoo hin jiraate gaafii asitti hin dhiyaatu waan barumsa ta'uu danda'a warraa barachuu dandeenya bashannansiisoos ta'uu danda'a waan qabnu duudhaa qabnu ibsachuu dandeenya waan ta'eef karaa interview dhufanii akkanatti waan qofalanii taphatanii bishaan waan guddoo godhan abdiin irraa qaba garan akka dhufan immoo affeerraan godhaaf. Gammachuu guddaa takka na dhageema. Gammachuu guddaa takka waan danda'a amma moodallee nin dabala jeeti yaadee jira amma mooda ittiin deebi'eetti yaadee jira. Qophaa'eetiin dafa har'aa miti har'aa waan gama na taateef isaaniifis akkanumatti bakka misooma keenya guddisuuf jecha akkanatti irraan daballee har'aa tirfii goonee yaallaa jeeti. Era wal jaarree misooma keenya guddifneenneetti. Gammachuu takka hin danda'ame. Baay'een gammadee atileen baay'ee galte. Bakka jabaadhaa amma kota arbaan bara saddeetiin jira. Ciminaan qo'atanii hojjechuu likitti qo'achuu barsaa fi kabajuu baatan waaqa. Gammachuu guddaa kan dhaga'ame. Barattoota akka iyyamu. Baratiin akkan. Lakkii baradhaan jaani. Maali jecha baradhumaan jaani. Akka baratanii jabaatan akka biyya tanaas akka baratanii jabaatanii biyya tanaas bakka bu'anii biyya tanaa akka likitti dura deemtu godhanii ifumaaf jabaatanii kan abdii hin murre akkasitti deemuu barbaada. Eenyuun hordofa? Batalee ati fa'a. Bata. Akkamitti ilaaltee mee gaafiilee? Dasjaa siqinii qaba, koomediyanii qaba. Waan dhiyeessitan jechuudha. Aznaanyiidha. Nama bashannansiisa, nama barsiisa. Itti fufaan ja'a. Hayyee guddaa galatoomii. Gaafii teessan kenna qallaa godhaa. Gaafii ni laaffisa. Laaffisa. Na kabbadeetii jira. Abshir jee. Shamarran akka xiyyaa. Bashannana hordofaan ja'an yeroo teessanitti fataa zanaa haa jennu waan ja'a. Santeeqa qaceelu si jira yaadamu qaceelutti. Mee akkamitti argita hogguu laaltu? Hogguu ijoollota gaafattu haalaan das goota ijoollee haalaan gammachiiftee gaggeessita. Doomaan ni dhufa karaa qabu ni dhufa. Akkasitti karaa keessee gammachuudhaan si gaggeessitu hedduun sirraa gammade jechuudha. Hayyee magaalaa Harargee akkamitti ibsita? Magaalaa Harar tana rabbi umriin waa kennu dhaloota gartee amma lafaa qabuudhaaf haalaan mijoofte. Nuti waan kunneen garuu rabbi bakka ta'e isaan dabarsu. Rabbi itti yaadu umrii. Harka kana hojjetees. Harka kana hojjetees umrii isaa rabbi haa kennuuf umrii harraa isaa rabbi haa kennuuf. Galanni isaa guddaadha. Rabbi biraa isa guddoo qaba. Tanama biraa dhiisi gaasa laga xiyyaanaan warqiidhaan isa shallamaa miila irraa kaasee matatti dargaggootaaf ka'a.
calmettanii tuma jimaa quuquuftanii karaa mana farshootti hin horiinaa shishaa rombuinaa sammuu keessan kan hin jeeqamne ijoollee xixiqqoo isinis maashis dhiisaa karaa nama baasus hin deemina karaa abbootiin dur deemti deemaa rasuulli keenya alayhi salaatu wasalaami waa meeqa nu ajajee nu dhaamee kutee ijoolleen karaa fuuldura jirtu saniifuu karaa rabbi sanaa dachaasu jennaan nuti. Deebinee dhufneeti jirra daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo kan daawwachaa jirtan sagantaa bashannanaa killa bohaartiiti. Killi bohaartii egaa sagantaa miira ofiitiin isin bashannansiisaati kan turte isinis mana keessan teessanii iddoo irraa nu hordofaa jirtan maratti filannaa keessan kan jalqabaa Harari Broadcasting Network godhattanii hamma ammaan tanatti nu waliin turu keessaniif 2 gadi isiniin jecha wanni nu hafee jiru jiraate takka 2 jecha sagantaan teenya xumura irratti argamti. Akkuma beekamutti egaa gaafilee har'aaf gaafannee deebisaasaa isiniif laachuudhaan torbaniif beellamanne isinii wajjin gargar bahuu fi isinis mana keessan teessanii gaafii asii gaafannu iddoo irraa nu hordofaa jirtan marattu walitti himaa deebisaasaa akka deebisaa turtan abdii guddaadhaan qaba. Gaafiin jalqaba irratti gaafannee ruuza kiiloo 100 fi sibiila kiiloo 100 kamtu caala kan juudha. Akkuma beekamutti kiiloon isaanii 100 kanaaf wal qixa isaan lachuuti. Gaafiin itti aanu gaafii gabaajii afaan Ingilizii rip juu maal jechuudha. Gabaajii isaa tan jechuudha. Rest in peace yookaan nagayaan boqadhu akka jechuuti. Gaafiin itti aansinee gaafanne ammoo gaafii keessattuu asharaa magariisaa wajjin wal qabattuudha. Akka guutuu biyya teenyaatti akkuma beekamutti egaa aduu takkatti dhaadannoo abdii haa dhaabnu ja'uun guyyaa takkatti egaa akka guutuu biyyaatti miiliyoona 800 dhaabameeti kan jiru. Akka naannoo teenyaatti naannoo Hararitti ammoo bakka namoonni fi qondaaltonni mootummaa garagaraa argamanitti miiliyoonni takka tuqaa 7 dhaabamee ooleeti kan jiru. Gaafiin itti aanu kana jechuudha. Gaafii itti aansinee qabannee gadi baane abbaan abdii umriin isaa 55 abdiin ammoo 65 tan jettuudha. Namoonni baay'een akkuma daawwachaa turtanitti yaalaati kan isaan turani. Kun akkamitti ta'e kan juuf ammoo egaa abbaan abdii isaa umrii 55 kan boqate abdiin ammoo 65 irra jira jechuudha. Umriin isaati gabaabumatti jechuu. Gaafiin maayii irratti gaafanne ammoo gaafii suuraa wajjin wal qabattuudha. Artistii hangafa Oromoo Kadir Said egaa sirbootan aadaa duudhaa eenyummaa saba kanaa calaqqisan keessattuu bifa oduudhaan sagaleedhaan hojjetame garuu osoo teessee dhaggeeffattu suuraas keessatti kaasu jechuudha. Kan wallisee jechuudha. Sani wajjin kan wal qabatudha. Namoonni baay'een akkuma yaalaa turan isinis mana keessan teessanii iddoo garagaraattirraa Harari Broadcasting Network daawwachaa jirtan akka yaalaa turtan abdii guddaadhaa qabna. Kan kanaaf jenne kan arraaf jennee walitti qindeeffannee isin biraan gahachaa turre kana fakkaata torbayyoo rabbiin jee nama torbaanii nu haa taasisu sagantaa fakkaataa barsiisaa fi bashannansiisaadhaan egaa kan wal agarru tahaa torban egaa gaafilee garagaraa gadi baanee egaa akkuma amma argaa jirtanitti Abaadir Plaazatti kan argamnu iddoowwan haara galfii garagaraa naannoon teenya kooriidar misooma kooriidaraatti wajjin wal qabatee hojjetamanis daddaawwachaa namoota garagaraa haasofsiisaa kan isin biraan gahannu tahaa torban nagayaa torban jaalalaa torban boqonnaa warreen boqonnaa irra jirtanis torban hojii warreen hojii irra jirtaniifis isiniif haa ta'u jennee isinii wajjin gargar ba'uudha wanni nu hafe Harari Broadcasting Network sagantaaleen hafan itti fufanii gama kootiin xumureetiin jira nagayaa naaf tura.